Ayyaana waggaa ayyaantutu argaa jedhama. Yeroo midhaan daddaraaree asheetee ga'eetti gammachuun dabarsuuf waa bitachuuf gurgurachuuf gabaa bahuun waan hin oolle. Namni bakkatti wal argus gabaa ayyaana waggaati. Gabaan yeroo ayyaanaatti daran kan ho'uu fi kanumaa fi wantoota ayyaanicha ayyaana fakkeessan keessaa gabaan isa ijoo waan ta'eef Biiroon Daldala Oromiyaa fi Ejensiin Babal'ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uun Finfinnee naannawaa Calcalee yookaan ammoo Saarbeetiif kanneen birootti galteewwan bu'uura ayyaanaaf kan barbaachisan bal'inaan dhiyeessaniiru. Waa'ee gabaa kana laaluun dhufeerreedha. Mee'oonaa ta'e bitee tan deema. Xaafiin irree shaggaadha. Amma waan timaatimii dinnichaa irratti malee xaafiin isaa shaggaadha. Magaalaa Finfinnee fi daldala faana gaafa wal qabnee ilaallu akka yuuniyoonii keenyaatti gosoota oomishaa 6 qabnee dhufneerra. Gosa xaafii 3 fi dheedhiiwwan midhaan biilaa adda addaa qabnee jira. Garuu dhiyeessiinsaa fi gatiinsaa gaafa waliin ilaallu daldalarraa garaagarummaa guddaa qaba. Miseensis yookaan immoo jiraattonni yookaan fayyadamtoonni haala gaariin itti gammadanii kan bitachaa jiran jechuudha. Godinaalee garaagaraa irraa yuuniyoonii fi akkasumas ammoo warreen qonnaan bultoota irraa yuuniyoonni kallattiidhaan fuudhanii akka isaan naannoo Saarbeet kanatti gaan hawaasni kallattiidhaan fayyadamaa ta'uu danda'uuf gaan oomishaaleen garaagaraa dhiyaataniit kan isaan jiran keessumaatii xaafiin ni jira kana malees ammoo shunkurtaa fi kanneen biroon illee ni jiru. Waaqayyo fagaalatu shunkurtiin torbeen dura birrii 130 ture. Amma garuu sadarkaadhaan 85 jira, 90 jira. Olaanaa 90 na bareedan bitachaa jirra. Abukaadoo papayyee maal kun illee sababa ayyaanaan jedhee gadinuu hir'ateera. Dhadhaan birrii 650 olaanaan kan baddallee irraa dhufe akkasiin bitaarra. Xaafiin illee gara biraa gabaarra jechuudha. Hanga 13,500ti. As garuu 12,000 xaafii olaanaa kan binnu jechuudha. Maqaan koo Kabajaa Abdurrahmaan jedhama. Kan inni dhufee Baha Oromiyaa. Yuuniyoonii qonnaan bultoota Franqalloo irraan dhufee. Wanni qabanne shunkurtaa qabannee jirra. Hundee diimaa, kaarotii, dinnichallee akkasuma bunallee qabannee dhufnee jirra. Kanaafuu gabaan bareedaadha akkuma argitan kana. Meeqa shunkurtaa meeqaan gurguraa jirtu gosa lama argaa jira. Kanaaf akkaataa kamiin immoo hawaasni gammadee bitaa jira laata waan jiru mee? Shunkurtii gosa lama qabannee tokko kan Habashaati tokkolleen kanuma duraan beekamudha. Kanaaf gatii isaa wal dhaba. Kan gara biraa 85 gurguruu jira tokko immoo 90 gurguruu jira. Dinnichallee qarshii 20 gurguruu jira. Hundee diimaas 40 kaarotiillee 35 gurguruu jira. Uummanillee baay'ee gammadaadha. Dabtara barattoota bituun dhufe gaafa dhumnee ilaallu immoo suuqiiwwan irra yoo fulanne gatiin dabtara baay'ee dabalee jira. Garuu asitti immoo mootummaa naannoo yookaan kan magaalaa Finfinnee haala gabaa kana tasgabbeessuudhaaf warreen dhiyeessitoota ta'an haala kanaan iddoo gabaa kana mijeessee gaafa suuqiiwwan waliin ilaallu garaagarummaa guddaa arguudhaan kan ka'e asii lafa kana bituu dhufne jechuudha barattootaaf. Biiroo Daldala Oromiyaatti itti aanaan hoogganaa biiroo fi itti gaafatamaan damee misooma gabaa obbo Kifilee Taaddalaa yeroo ayyaanota kana hawaasni gatii madaalawaadhaan akka waan fedhe bitachuu danda'uu fi dhiyeessiin bal'inaan magaalaa Finfinnee keessatti dhiyaateeraa jedhan. Bifa baazaariitiin oomishni godinaalee Oromiyaarraa akka inni dhiyaatu taasisuudhaan tokko hojjetaan naannoo Oromiyaarra jiru gatii madaalawaadhaan oomisha akka argatu. Lammaffaa jiraataan magaalaa Finfinnee keessa jiru gatii madaalawaadhaan naannoo Oromiyaarraa oomisha akka inni argatu. Hanqinni dhiyeessii akka hin uumamne Finfinnee illee dabalatee hojjechaa jirra jechuudha. Dabalataanis magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti baazaarii fi agarsiisni gabaa qophaa'ee hawaasni fayyadamaa akka ta'u taasifamaa jira jedhan. Magaalota Oromiyaa gurguddaa keessatti baazaariin bifa addaatiin qophaa'ee akka oomishni irratti dhiyaatu ta'aa jira. Aga guyyaa kaleessaatti baazaarii 33 saaqneerra jechuudha. Han Finfinneetiin alatti. Han Finfinnee iddoo 3tti qopheessine waliin baazaarii 36 aga guyyaa kaleessaatti saaqneerra. Yuuniyooniin jiru, waldaaleen hojii gamtaa ni jiru, daldaltootni jimlaas akka galan goonee jirra jechuudha. Jara kana walitti qindeessinee qindoominaan godinatti himnee magaalotatti himnee
akkasa waldaaleen kun oomisha qabatanii gara Finfinnee akka dhufan goone jechuudha. Akkuma asitti ilaaltan konkolaattota hedduudhaan oomishni bal'inaan galaa jira jechuudha.